Akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan percent increase or decrease kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Percent increase'inii yookiin decrease'iin jechuun maal jechuudha? Meeshaan tokko ammamiin dabalee yookaan immoo wanti tokko ammamiin dabalee percentaa amma kamiitiin dabalee yookiin immoo amma kamiin xiqqaate kan jedhudha jechuudha. Isa kana sirriitti akka hubattanuu fi amma fakkeenyaaf tiishartii tokko yeroo bara darbee birrii 1,000dha jennu daat birrii 1,000 bitama jennee haa fudhannu. Amma immoo bara kana immoo daat birrii 1,500 ta'e jennee haa fudhannu. Amma tiishartiin kun ammamiin dabalee kan jedhu beekuu barbaanne jechuudha. That from 1,000 irraa gara 1,500 ol siqeera. Garuu percentaa amma kamiitiin dabalee? Percent increase jechuun isa kanadha jechuudha. Yoo xiqqaates akkasumattidha. Kanaafuu amma kan kanaa beekuudha. Amma fakkeenyaaf maal goonaa value ammaa kan change fudhachuudhaaf value ammaa kan fudhanna 1,500 jenna jechuudha. 1,500 kana hir'isuu 1,000 jenna jechuudha. Over maalii goona original value yookaan gatiin jalqaba ture yookaan bara darbee sana gochuu dandeenya jechuudha. Innis 1,000 dha jechuudha. Okay. Kana booda this equal with laalaasti kuni 500 ta'a miti 500 or 500 over maaliiti jechuudha. Over 1,000 dha jechuudha. Okay. Over 1,000 ta'a jechuudha. Inni kun immoo walqixa 0 see kana lamaan see kanaan balleessitu 5 over 10 jechuuni maal jechuudha 0.5 jechuudha. Okay. 0.5 kana percentii isaa beekuudhaaf maaliin baay'isna times 100 dhaan baay'isna jechuudha. Okay. Kana gaafa 100 baay'isnu jechuudha. 100 baay'isna jechuudha. Gaafa 100 baay'isnu this equal with 50 dha jechuudha. That percentaa 50 dabalee jechuudha. Kanaafiyyuu bakka yeroo bara darbee ture irraa tiishartiin kun percentaa 50 iyyuu dabalee jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu amount of increase yookaan immoo percent increase or decrease argachuudhaaf maal goona jechuudha. Amount of change fudhanna yookiin immoo amma wanti sun ittiin jijjiirame jechuudha. Kana jechuun yeroo darbee 1,000 ture fakkeenyaaf amma 500 miti 500 amma isheen ittiin jijjiiramte sanadha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan iyyuu amma jijjiiramaa sana fudhanna over original value dhaaf irra jechuudha. Times 100 goona yookaan immoo daat kana booda 100 baay'isna jechuudha. Bifa kanaan percent increase yookiin immoo decrease argachuu dandeenya jechuudha. Okay. Example, a price decreased from 60 amma fakkeenyaaf jechuudha. Gatiin meeshaa tokko jennee haa fudhannu ni xiqqaate maalirraa birrii 60 irraa 250 birra okay gara 45 itti dhiifama. Kara 45 itti gadi bu'e jechuudha. Kanaafuu what was the percent decrease in the price? Pricein kuni percentaan ittiin xiqqaate amma kamidha jechuuni. Daat 60 ture miti achi immoo gatiin isaa kara 45 itti gad siqe. Amma gaa percentaa meeqaan gad siqe isa jedhu beekuudha jechuudha. Akkuma isiniin jedhe percentaan ittiin gad siqe beekuudhaaf maal jenneerra amount of change yookiin immoo amma wanti sun ittiin jijjiirame isa original value dhaaf irree times 45 times 100 goona jechuudha. Kanaafiyyuu amount of change fudhachuudhaaf 60 jenna over minus 45 dha jechuudha. Isa kana eenyuuf irraa isa original value jalqaba meeqa ture 60 ture jechuudha. Kanaafiyyuu 60 ture isa kana 60 irraa times 100 goona jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu inni kun walqixa meeqa ta'a 60 irrisuu 45 jechuuni that 15 dha yookaan immoo 15 dha jechuudha mitiire over 16 that irra 60 jechuudha times 100 dha jechuudha yookaan immoo baay'isu 100 jechuudha. Asii 0 see kana 0 see kanaan gaafa balleetanii jettanu this equal with 150 irra meeqaati jechuudha. 150 irra 60 jechuudha. Irra 6 jechuudha kuni that 150 gaafa irru 25 dha jechuudha. Kanaafiyyuu percentaa 25 iyyuu xiqqaate jechuu dandeenya jechuudha. Percentaa 25 xiqqaate jechuudha. Amma immoo a price increased from 50 amma 50 ture yookaan immoo 50 irraa jechuudha 2 bir 18 kara birrii 80tti dabalee jechuun duraan 50 ture miti gatiin isaa 50 kanarraa ka'ee gara 80tti dabalee jechuudha. That 80 ta'e yoo jenne jechuudha. Kana keessatti what was the percent increase in the price? Price kana keessatti percentii inni ittiin increase ta'e yookaan amma inni ittiin dabale amma kamidha kan jedhu gaafatamne jechuudha. Isa kana beekuudhaaf akkuma isiniin jedhee original value keenya fudhanna. Kanaafiyyuu isa kana change keenya fudhanna.
18 minus 50 jennaan jechuudha. Over maalii ta'a jechuudha. Original value jalqaba meeqa ture? 50 ture jechuudha. 50 irraa gara 80tti ol guddate waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu over 50 jennaan jechuudha. This equal with kun walqixa meeqa ta'a jechuudha. 30 over maalii ta'a jechuudha. 50 ta'a jechuudha. Daasa kana meeqaan baay'isna? 100 aan baay'isna jechuudha. Okay. Kana boodatti 0 siin kuni see kanaani gaafa baddee jettu jechuudha. 35 meeqadha? 6dha jechuudha. 6 times asii 10 qabna times 10 jechuudha. Okay. This equal with 60% dhaan iyyuu maal ta'e jechuudha. Increase ta'e wanti suni parsantaa 60 ol ka'e jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Parsantaa 60 kan maaliiti? Kan gatii original value sanaati laa ammasitti kan beekuu qabnu. Parsantaa 60 gaafa jennu isa original value kan gatii inni jalqaba wanti jalqabaa qabu sanarraa parsantaa 60 ol ka'e jechuuni. Parsantaa 60 kun kan 50maati jechuudha. Parsantaa 60 50maati. Eenyutu 30 jechuun parsantaa 60 kan 50maati. Kan original value sanaa amma sanaan dabale jechuudha. Okay. Inni kan biraa kan laallu reeshoo maalidha kan jedhuu fi bifa gaaffiitiin akkamittiin dhufa kan jedhamu waliin ilaallaa jechuudha. Okay, ratio is a comparison of two numbers. Okay, reeshoon wal dorgomsiisuu lakkoofsota lama waliin dorgomsiifamudha. Or quantity by division. Okay, hiruudhaan kan wal bira qabamudha jechuudha. Qaamonni lama kan wal bira qabamudha jechuudha. Reeshoo keessatti wanti nuyi beekuu qabnu they have to be what same unity yookaan immoo unity wal fakkaataa qabaachuu qabu jechuudha. Same unity qabaachuu qabu. That means qaamonni nuti waliin dorgomsiifnu sun jechuudha. Yookaan kanneen nuti wal bira qabnu sun jechuudha. Maal qabaachuu qabu? Unitiin isaanii wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Example, what is the ratio of 2 meter to 400 centimeter? Okay, ratioon 2 meetira yookaan meetira 2 ratio 400 centimeteraaf meeqataa kan jirudha amma fakkeenyaaf asitti jechuudha. Kanaafuu asitti ratioon unitiin isaa wal fakkaataa ta'uu qaba jenneerra. Erga unitiin ratio wal fakkaataa ta'uu qaba ta'eeti asitti 2 meetira gara sentimeetiraatti jijjiiruu qabna jechuudha. Yookaan immoo 400 sentimeetirii kana gara meetiraatti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu 2 meetiriin akkuma beekamu 2 meetirii 2 jechuudha. Walqixa meeqadha? 200 sentimeetiraa wajjin walqixa jechuudha. 2 meetir equal with 200 sentimeetiraa wajjin walqixadha. Inde 400 sentimeetira jechuun immoo 400 sentimeetirri immoo walqixa maal ta'a jechuudha. 4 meetiraa wajjin walqixadha jechuudha. Erga lakkoofsota kana yookaan immoo qaama nuu kenname kana gara the same unity yookaan unity wal fakkaataatti deebisnee boodadha jechuudha kan nuti waliin dorgomsiisuu jalqabnu yookaan kan wal bira qabnu bifa division yookaan bifa hiruutiin jechuudha. Innis bifa kamiin barreessuu dandeenya? Reeshoon jechuudha. Jalqabatu gara egzaaminiitti yuun seeniin reeshoo tokko A reeshoo B'tiin barreessuu ni dandeenya yookaan immoo A over B jennee barreessuu ni dandeenya yookaan jechaan fayyadamne A reeshoo B jennee barreessuuyyuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Akkaataa sadan kanaani. Kanaafuu amma fasitti 2 meetirii fakkeenyaaf meetira fayyadamuu barbaanne 2 meetir reeshoo over jechuu dandeenya yookaan hiruu jechuudha karaa biraadhaani. Kanaafuu reeshoo jechuun karaa biraatiin fakkeenyaaf ammasitti A reeshoo jechuun hiruu B jechuu dandeenya. Bifa kanaanis ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu 2 meetir over maalii jechuu dandeenya? 4 meetirii jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana meetiraanii this equal with 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 1 reeshoo 2 ta'a jechuudha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya reeshoo qaamolee lamaa jechuudha. Inni kan biraa kan nuti beekuu qabnu qaamni tokko jechuudha bifa A reeshoo B'tiin kan nuuf kennamu yoo ta'e paartiin jalqabaa inni ittiin qaama kana keessatti argamu ammamiini? Laala. Amma kuni wantoota lama akkasitti waliin dorgomsiisaa irraa jechuudha. Reeshoo wanti nu ta'uti. Kanaafuu qaamni kun yookaan immoo A amma kamiin kana keessatti argama kan jedhuufi A over B jenna miti. Maaliif B qofaa miti wanti jiru kuni A kan inni keessaa fudhatame idaama A fi B keessaa jechuudha. Kanaaf yoo over A plus B jenna jechuudha. Yoo B barbaanne ta'es B over A plus B jenna jechuudha. Maaliifidha? B'n kan nuyi keessaa fuunee dorgomsiisaa jirru A plus B keessaadha. Qaamota lamaan kana kan waliin dorgomsiisnu yoo ta'e bifa kanaan waliin dorgomsiisuu dandeenya jechuudha.
For example, last year, that bara darbe jechuudha, the ratio of the numbers of mathematics tests Daniel passed. Danieliin kan inni darbe jechuudha, that qormaata herreegaa qorame kan inni darbe to the number of test he failed ratioon inni jechuudha, isa darbe to isa inni kufeetti jechuudha, bifa kanaan nuuf kennameera. That means 3 ratio 2 dhaan nuuf kennameera jechuudha. Kanaafuu what percent of his mathematics tests Daniel did pass. Kanaafuu parsantaan inni ittiin darbe amma kamidha? Amma kuni ratio inni ittiin kufee fi darbedha. That means inni kuni parsantaa inni ittiin darbe 3dha jechuudha. 3ni kan inni ittiin darbe yookaan inni ittiin passed ta'e jechuudha. Inni kun immoo kan inni ittiin failed ta'edha jechuudha yookaan kan inni kufeedha jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu ratioon I mean parsantiin inni ittiin darbe amma kamidha kana keessaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe gaafa ratioon qaawwantoota akkasii nuu kennamu ratio B dhaan kan nuu kennamu yoo ta'e jechuudha. Ratio B dhaan kan nuu kennamu yoo ta'e parsantaa kan isa kanaa barbaaduudhaaf yookaan immoo qaama A keessa jiru barbaaduudhaaf A over maalii jenna? A plus what? B jenna jechuudha. Okay. Maaliifidha? Amma fakkeenyaaf asitti ilaalaa sirriitti godhaa fakkeenya kanarratti ni galaa yaada. 3 ratio B dha. I mean 3 ratio 2 dha. 3 ratio 2 gaafa jennu Daanieliin kan inni fudhate 3 over maalii jechuudha? 3 plus 2 dha jechuudha. Maaliifidha? Qormaata kana kan inni fudhate guutummaatti kan nuyi keessaa fuudhaa jirru 3 meeqa keessaa jechuudha? 5 keessaa. Maaliifi isa inni kufee 2 dha. Isa inni darbe immoo 3 dha. Kanaafuu guutummaatti kan inni qorame meeqadha jechuudha? Guutummaatti kan inni qorame 3 ida'uu lamaati hunduma isaati jechuudha. Kanaafiyyuu 3 kana parsantaa jechuudha immoo kana dhibbaan baay'isuu qofaadha malee wanti biraa tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu 3 over 5 times maalii ta'a jechuudha? 100 dha jechuudha. Okay. Isa kana dhibba tokkoon baay'isna jechuudha. Gaafa kana dhibba tokkoon baay'isnu kun wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 300 over maalii ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Okay. Inni kun immoo meeqa ta'a jechuudha? 60% dha jechuudha. Okay. Kanaaniyyuu darbe jechuudha. Daanieliin qormaaticha jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Har'aaf nu ga'a asumatti amma viidiyoo taanu walitti deebinutti nagaaf naaf tura. Bye.